heerumtees gufuunatti ta'aa jirti. Ani maqaan koo SN jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe godina Arsii aanaa Roobee bakka jedhamu keessatti. Barnoota koos maatiin kiyyaa ijoollummaatti na galchanii hanga kutaa muraasaatti ergan baradhee booda karaa baqaadhaan godaaniin gara biyya hambaatti imale. Hiriyaa kiyya waliin kan nuti wal barree yeroo isheen biyya Kuweet jedhamu keessa jiraattu ture. Osoon turiinis jaalala keessa seennee kaayyoo fi karoora garaagaraas waliin karoorfachuu waliin kaayyeffachuu eegalle. Haa ta'uutii garuu otoo kanaan jirru rakkoon tokko nu mudate. Jaalalleen koo kun rakkoo kana ishee mudateetiin gara biyyaatti maatii ishee biratti galte. Maatiin ishee nama qopheessataniif ishee kennuu waan barbaadaniif dirqii keessa seente. Ana waliin jaalala karaa dheeraa eegaltee waan turteef wanta maatiin ishee jedhaniin gonkumaa fudhachuuf fedhan godhanne. Hin heerumuu naman jaalladhuun qaba jettee maatii isheetti illee yeroo isheen himtu homaa maatiin ishees ishee dhaga'uu hin dandeenye. Guyyaadhaa gara guyyaatti baay'ee dhiphisuun hanga rakkoofillee ishee gahanitti irraa deemuun izanii. Obboleessi ishee hangafaa heerumte malee jedhee reebuun harka ishee ni cabsa. Abbaan ishees akkanuma heerumte malee jechuun guyya tokko luka ishee okkoo isaatiin rukuta. Rakkoo mana keessatti ishee qunnamaa jiru kana dadhabdee guyyaa tokkos halkan baatee qoricha dhugdee of ajjeesuuf yaalteetti. Haa ta'uutii garuu gargaarsa Waaqayyootiin lubbuun ishee irraa hafuu danda'eera. Sababa ani irraa fageenyaan jiruuf aarsaa isheen maatii ishee biratti kaffalaa jirtu kana gargaaruu hin dandeenye. Fageenyi akka ani ishee dafee kan godhanneetti baay'ee na daangesse. Maatiin ishees dirqisiisanii heerumsiisanii onnee koo na cabsanii hambisanii. Guyyaa heerumte sana gadda guddaatu natti dhagahame. Akka nama maatiin irraa du'ee wayyaa gaddaa uffadheen jaalallee koof biraa dhabuu kootti gaddan taa'eefi. Erga heerumtees anaaf ishee gama onlaayiniitiin walumaan haasofna. Torbanitti guyyaa tokko lama waliif bilbillees nagaa wal gaafanna. Akka ani kan biraa fuudhee bultii ijaarradhus na gaafatti. Haa ta'uutii garuu ani otoo kan biraan jaallatiin waggaa tokkon xumure. Ishee dagadhee nama gara biraa jaallachuun baay'ees natti ulfaate. Osuma kanaan jiraachaan jiruu mucaa hiriyaan koo abbeerraa ta'eefii tokko waliin karaa toora sooshaal miidiyaa koomentii jalatti wal barre. Yaadonni isheen toora feesbuukii isheetiin maxxansitu guyyaa guyyaadhaan ofitti na harkisaa waan dhufaniif karaa keessaa yookiin immoo karaa miiseejii nagaa ishee gaafadheen haasoo waliin hin jalqabe. Bubbullees baay'een ishee jaalladhe. Akkan ishee jaalladhees ifatti yeroon himuu fi isheenis haala koo baay'ee akka jaallatte naaf deebiste. Waliin taanee sanaan booddee jaalallee koo duraatti akkan nama gara biraa jaalladhe karaa toora feesbuukii yeroon himu yoggasuma jecha inaaffaa gurguddaa onni namaa cabsaniin na arrabsuu fi na komachuu jalqabde. Mucayyoo sanattis deemtee barreessitee ati jaartii isaa taatee jiraachuu ija koon arguu koorraa ofii du'uu yookiin immoo siitiin ajjeeseen mana hidhaa seenuun filadha jettee hiriyaa kiyyatti dhaadatte. Hiriyaan lammata irratti hin qabadhe kun waa'ee hiriyaa koo duraa wanta beektu tokkollee waan hin qabneef balaama maaltu bu'e jechuudhaan hedduu gadda guddaadhaan hollachaa waa kana natti dubbatte. Anis hedduu qaana'een wantan isheef deebisu nan dhabe. Booddee irrattis naannoo torbee tokkodhaaf dubbiin kun gaba akka inni jedhu waan hin barbaadeef feesbuukii irraa nan bade. Yeroon gara onlaayiniitti deebi'u miiseejii yookiin immoo ergaawwan dhedheeraadhaan gamaa gamasiin feesbuukiin kiyya guuteera. Gama tokkoon lola yeroo ta'u gama biraadhaan ammoo jajjabina ture. Haa ta'uutii garuu mucayyoon lammataa kun hedduu waan na hubattuuf dhiifama naaf gootee tarree jaalala keenyatti fufne. Jaalalleen koo duraa ammas inaaffaadhaan yeroo wal jaallannu wantoota garaagaraa waliif ergaa turre. Har'a garuu hamaa na gootee dubbachaa ofii heerumteetoo jirtuu warra kootiin mucaan keessan intala duuriyyee tokko waliin jira jechaa maqaa na balleessiti. Obboleessa mucaa ani jaalalaan waliin tureefis wantoota ani kana dura isheef ergaan ture ergitee
mucaan nama akkasiitii intala keessan irraa qabadhaa jechuun maatiin ishee dhiibbaa akka irratti uumu karaa biraan irratti taasisaa jirti. Hojiin ishee hedduu tokko yaaddoo hamaa keessa nu galchus nuti garuu ammas jaalala keenyatti fufne. Haa ta'uutii garuu mucayyoo kanaan maatiin ishee akka na waliin jirtu dhaga'anii yookiin nuyiin yookiin immoo rayaa kee kana filadhuu jechuun itti ka'anii. Haa ta'uutii garuu isheen hanga kanaatti narraa addan baane ture. Anaanis miirri addunyaa kanarratti ishee malee jiraachuu akka hin dandeenye natti dhaga'ameera. Osuma waliin taphachaa haasawaa jirru gama onlaayiniitiin bilbilli kiyya chaarjii ni fixata. Jaalalleen koo kun maqaa kiyya maqaa jaalalaatiin na waamtee irra deddeebiidhaan karaa miseenjarii bilbiltee na dhabde. Anaaf garuu bilbilli kiyya chaarjii xumuree waan tureef kan bilbilte sana homaa hin argine. Ganamas gama onlaayinii otoo hin seeniin gara dalagaan deeme. Galgala hojii kootu muradheen shaaworii galeen iddoo shabakaan jirutti deemee onlaayinii irra yeroo galu isheen sa'aatii 3 dura onlaayinii irraa baatee jirti. Kottu galeera jedheen barreessinaafiinis maaltu akka ishee mudate beekuu baadhus homaa deebitee seenuu didde. Sa'aatii tokko miti daqiiqaa tokko yeroon onlaayinii irraa ishee dhabu keessumaa galgala yaaddoo guddaatu anatti dhaga'ama. Haa ta'uutii garuu har'aaf ergan onlaayinii irratti ishee argee bilbilallee bilbileen naaf kaasuu diddee ji'a tokko guunnee jirra. Sababuma deemteef qofa otoo natti himtee baay'ee natti tola. Jaalalleen kiyya isheen amma heerumtee jirtu galata guddaa ana biraa qabdi. Anaaf jecha waan hedduu taateetta. Anis gochaan agarsiisuu dadhabus keessi kiyya garuu si waliin gubachaa ture. Kanaaf atis ammaa kaasii waa'ee jireenya kee yaaduu itti fufii anis kan Rabbi naaf kenne waliin jiraachuun eegala. Isa hammeenyaan na odeessiteef immoo Rabbi sitti haa araaramu. Yoon ani dhugumatti hammeenya akkasii qaba ta'e silaa atumtuu anatti heerumuuf maaliif barbaaddaan gaaffiin si biraa qabu. Jaalallee kiyya kan yeroo ammaa wal jaallannu HG asuma biyya Saawud Arabiyaa keessa jirtu immoo maal rakkinni kee ana miskiina kee gattee eessatti kuttee hirriba na dhowwitee maaloo yoo lubbuun jirta ta'ee asan jira jedhiinaaf dubbadhu sababan si mufachiiseen narraa fagaatteefis natti mii siin jechuun barbaada. Ani akka dhukkuba kalee waa'ee kee har'as dhiphachaan jira. Yaadni kees boqonnaa na dhawweera. Kallattii onlaayinii keetii hunda si hordofuun har'a moo bor ni deebita jedheen si eeggachaa jira. Ati garuu hin jirtu. Erga onlaayinii irraa baddees bubbultee jirta. Jaalallee koo HG asuma Saawud Arabiyaa keessa jiraattu ana jaalallee kee SA asuma Saawud Arabiyaa keessa hin jiru ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'uchaa guyyaa har'aas xalayaa obboleessi keenyi SA jaalalli isaa SG'f barreesse isiniif dubbiseen hin ka'a akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaaraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomi jechaa kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleessa keenyaaf akka qooddan akkanumallee maal gochuu akka qabu akka gorsitaniini kabajaan isin gaafachaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhes kana fakkaatti. Laayikii fi sheer gochuun na deeggaraa jechaa akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya ergatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture hani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.